Halo. 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 Nagaa kam. Nagaa. Halo. Halo, nagaamu? Inni nagaamaa kam nagaa keedha. Har'umayyuu baga kaafte ka silkii akkamati? Nagaa galata Waaqayyo. Har'a maaliif akka kaaste naan jettaree bilbil? Maali yeroo darbe si bilbilaa hin turre ani bilbilli kee namatu qabatamoo sumatu qabatamoo akkamii si bilbilaa hin turre ani? Lakki bilbilaan himatu qabataa namni kan biraa hin wajjin jiraadha qabataree bilbila gisee tokko wajjin oolatti baay'atu dhuma lafa kaa'a malee. Maarree yeroo miseejjiin namaa yeroo illee hojiidha ko'oomanii hojii sana raawwatan miseejjiin numa namaa galaa hojiidhuma kee waan beektuuf xiqqoo bilbila na jedhaa kaasuunis itti ulfaate malee. Amaluma akkasiitillee hin qabu hojiidhuma kee beektuuf har'a lolli si godhaayyuu yaadee baddee dhuftee ta'u. Lakki anillee loli naan godhu garuu waanuma hojjatte beektaa kanumaaf baddee anuu rakkadheetuma xiqqoo na dhukkubnaan si bilbilaani gochuma kee waan beektuuf ati soo baddee kanumatti malee waa biraa miti loli naan godhu akkamati. Maali jettee? Anoo dhukkubsadhee yeroo darbe torbee darbe si bilbilaani torbee darbe osoo hin ta'in guyyaa lamaan kana si bilbilaan. Maarree sagalee naaf hin qabdu akkas dhukkube maaddamtee kadhaafanii waan hojjette beektanaan jetta maal sila kan nama dhukkubu rabbiidha akkamitti dhukkubeen akkamitti akkamaan jettaan. Yoo waan hojjette beektaa kanumaaf kana dubbisuullee fedha hin qabdu beektee ani na dhukkubaa haa ta'u garuu isa dhukkubaallee rakkoo hin qabu fayyuunis ni danda'ama. Maalii daree kana nan hojjetu fayyiteereya? Fayyera xiqqoo beektee na dhukkubee ture. Akka tasaa ta'ee mana yaala deemte? Araa dhukkubichiyyuu baay'ee ulfaatadha beektee xiqqoo masilaal irraan bu'ee kufe hunsin jedhe maal jettate? Yaa Rabbi hin miidhamtee ribaate? Akka namaaf osoo hin taanellee akka waaqaaf baheera. Baga Waaqayyo si baasee har'a maalii akkam akkamaa sa'aa jirtaa silaa sababni tokko kan nama gahu Waaqayyo hin jedheedha malee kan namni jedhee. Maali dhukkuba irrattuyyuu dhukkuba natti taate ati dhukkuba irrattuu dhukkuba natti taate. Maal godhee bilbiluma kaasuu dideedhaaf hojiin natti baay'ateedha. Maali ani na dhukkubee si bilbilaan na jalaa kaasuu diddee na waliinuu haasa'uu diddee biraan immoo deebi'ee beektee wantoota tokko jechaa jirta jedhanii garuu ani waan asii godhe wayii qabaa. Anoo maalidha wanni nani jedhu? Bilbiltee ama waanuma isiin taatu hin beeku. Halo? Kan isin jedhu guyyaa dheengaddaa Jawaar fa'aa ba'anii ani isaan si dhukkubuufuu sitti bilbilaan silkii hin kaafne haa ta'u garuu boonini waa'ee Jawaar fa'aa ba'uu irratti eqqirishii jedhee hinaaffan ishii qabee Jawaar fa'aa akka mana hidhaatii ba'anii jettee suuruma fa'aallee wanti ishiin poostii goote hin jiru. Facebook ishii irratti Jawaar fa'aa ba'uun garaa ishii nyaatee jettee ijoolletti odeessita jedhanii. Eenyutu jedhe eenyumata akkas jedhe? Gamna dhagaati gammachuun keessuma ofiitti malee Facebook irrattis baasanii waan kam irrattuyyuu baasanii miti. Ani beektee yeroo duraati fuula dhukkubee si bilbilaan silkii ati kana garaa keetti naaf yaadda. Walirra bu'e malee ati waan biraan naa yaadaa turte inni kan Jawaarii fa'aa ammoo ta'ee walirra si bu'e. Ani karaan ciisu karaan san dhukkubsadhu sanarraa fayyuu dhabee waa'ee keetti maalis godhe garuu wanta si godhe jira wanta si baddalee
Ani maali Jawaar fa'aa namni hidhaa keessaa hoo ba'e waan na gaddisiisu maal qaba Jawaar fa'aa baanan itti gadditee maali qoy Jawaar hoo ba'e na gammachiisa malee waan na gaddisiisu maal qaba maalis godhe garuu maaliif akkanatti maqaa koo addeessita? Si dhukkubu ke ani dura si dhukkubu ke ani maattan beekama tokko wal bira jiraan dhufee si argee tanas gaafachuu didemoo bilbila giseen hojii kee jiru akka tasaatillee kaasuu baachuu nan danda'a. Booda immoo miskoolii argee hoondee ullee baadhe bakka sanitti dhiifama. Jawaar faani ba'anii gammaduu diddee jettu eenyu siin jedhee eenyu nan jedhee. Kabajamtoota daawwattoota keenya qabutti jechaa jirti anuma faana turaamee waan ishiin jettu daawwattee jirti. Alo bilbila narratti jirti waan jiru natti maali daana akkas jettu eenyu nan akkas jedhee abbaa jette ijoollee usma nama tokko qofaan ijoolleen akkasitti walirra bakka walitti daddabarsitee ani namoonni irratti bilbilaan ani bilbila fufuuna dhukkubaan kaasu rekoordiin akkanatti bilbila kiyyana jalaa guutee jira maali keessan ho'i kana obboleettii koo yoo waan akkanaati jettee yoo natti himte maal rakkoo qaba yoo komiillee narraa qabaatte kanatti immoo waan bakka Jawaar ba'uun nama gammachiisa malee waan nama gaddisiisu hin qabu maaliin si godhe garuu walumaa galatti maalas si godhe yoo narraa fagaachuu yaada qabaatte akkanumatti yoo narraa fagaatte maal qaba? Yoo akkasumaan nan lolaa jettee kutaddeetuma dhufte malee anas yoo yaadee ati lolaan naa dhufte ani eenyutti tanaasaye Jawaar hoo ba'e eenyumtu ni gammada malee Oromoo miti garuu akka kiyyaatti eenyumti sabni kamuu hin gammada. Jawaar Oromoo qofaaf odoo hin taane warra rakkattoota hundumaaf warra mirgi isaanii dhiibbame hundumaaf kan inni dubbatuuf. Kanaaf si'iin immoo si miidhaa si fayyadaa jedhee namni itti dubbadhee qabu bilbiluma irraayyuu galaan irraa argitee beektaa? Ta'e immoo namni hoo siin jedhati nan gaafattu akkamitti kana naan jettu. Kanaan dura namni itti siyaasa'ee totti himeen qabaa? Amma baasa qoy dirqama Facebook Jawaar ba'uu isaa Facebook irratti maan baafne boonanii jettetti dirqama baasuun qaba hojii koo ummachuu hin danda'a waa tokko rakkachuu hin danda'a mee dirqama Facebook ishiirra gada ilaala aadii nama meeqatu na gaafata Facebook irraa naadii mee maaliif kana na goota? Lakkiyaanoo naman jedheen hin qabu namuma san nuuf fidi ammoo mataan nuuf fidi lakkoofsa isaa nuuf kenne shaamuu tana guruupidhaan haasofna akkattan jedhee naa fidanii. Ati akkamitti akkas naan jedhan hojjette dhageechaati namni dhufeetu akkas jette sheenoo siin jedhe yoo adda nukutuu barbaade namni tokko bisee ammaa namni nama miidhan akkamitti amantee adeeman lola dhufu. Kan immoo tu baay'ee na gaddisiisee suura YouTube ishiirraa akkasuma suura WhatsApp ishiirraa suura taayee keewwattee jirti. Kabajamtoota hordoftoota akka turtii viidiyoo kiyyaatti na waliin tura qabutti jettee jirti. Alo. Maa bilbila maal irratti jirtaa? Bilbila maal irratti? Niitoorkiidha kan hin jedhu. An kan na gaddisiise keessaa beektaa? YouTube ishiirraa yoo galtan akkasuma bakka Telegram ishiirraa yoo galtan YouTube ishiirraa yoo galtan WhatsApp irra suura profaayilii taayee godhattee jirti. Suura taayee fi Anoo maalirra kadharee tabbaa barbaadde irra kaawwadhu. Anaan namni akkasiin jedhu sun namni nani deemaa laalaa jedhu sun eenyudhuma inni nama natti dhimmi abbuma san lakkoofsa naaf kenna. Eenyudha abbuma san naaf abbaa sana barbaada. Siifan kenna ati garuu seenana hin goone seenana hin hojjanne suura taayetu Telegiraamii ishiirra jira. Kunoo biyyi dhufee yaada lukaa suura taayee dhuguma jira. Amante miti kan irraa qabdu situu beekaa akkamittiin namni akkasoo jedhe ishiitu jedhee jettee dhuftee na gaafatta. Akkamitti akkas jettaa? Akkamiin godharee akkamiin godha? Na rikoordiin bilbila kiyya guute akkam godhu? Abboo bakka taa'e hiriyaan duraan qabullee hiriyaan dhugaa siinatti fakkaate dhugaa erga jecha namaa hin dhageecha ta'e ana sababa qabattee akkas jetteedhaan hin taane yoo ta'e narraa godhuuf yoo ta'e akkasumatti narraa godhi malee jetteedhaan miti. Jettee immoo as bahiitii ifa tokko ani ifate walloluu qabna. Waan akkasiin jaalladhus kan dura hagee hiriyyaa turretti waan akkasiin irraa dhageechee beektaa? Okay. Akkamitti akkas naan jettu dhuma ta'eeyyuu. Okay, waa hunda wanti sitti maal akka ta'e beektaa?
Maalatti himta kana caalaa galgalaan akka hin dhabne dhabu. Kana caala amma baay'ee deemnee jirra. Pirankis godhee jira. Maal qofan? Pirankis godhee jira. Suura taayee. Pirankii kanaan nama godhu. Pirankii kana akkanatti nama goota. Abboo deeminarra. Pirankii. Aloo, inaartee? Ala akkamitti naartee jettaatu. Dhiifama naa godhi. Akkamitti akkas naan jettaa? Dhiifama naa godhi piraankiidha. Dhiifama naa godhi piraankiin sirratti dalagee jira. Suura taayee fi suura taayee irra hin godhanne atis hin jenne dhiifama ishee dhiifama. Piraankiin akkanatti nama godhamaa odoo ta'e illee. Eshi bal. Dhukubee bilbila narraa kaasuu diddee jawaar beetti gammaduu diddee akkamittiin akkas hin jedhe akkamitti amantoodoo namni sin jedhe ta'e immoo akkamitti yaadde piraankiin Amma ishee viidiyoo amma nan yaada viidiyoo nan cufaa dhiifama bakka dhiifama naa gootee gadi lakkifadhu. Laayikiin godhi. Dhiifama sii godhu hundumaaf gadi lakkifadhu keessatti magaalaa. Laayikii godhaa jedhiin kan laayikii godhaa jedhiin. Hordoftoota boonee shawoo nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u laayik sheer sabiskiraayib godhaa fi jajjabeechaa micayyoo akkanatti halkanii galgalaan durii godhadhu wite. Shiqoonsiin bilbila. Kabajamtoota daawwattoota keenya nagaan waaqayyo isiniif haa ta'u viidiyoo kiyya aga dhumaatti ilaalaa akkasuma yaada qabdanillee nuuf qoodaa piraankii ajaa'ibaati jedhee yaada baay'ee.